كنوا لا فلما مل ولنكم جانكم أما أكون دراني سنة فنجان اللي قرده ما فنجانا هريبا سر دربلا وانسان كبوان تيب وجو سنما رادي كجرا وجو سنما ترادي كي قرده تيوغاني فر فنج كاماس قرده آنما رادي كجرا मैं कसती का वलमान करते बगल उतने सिनेले नहीं फरमाता सा वली लाला ने सिने जाती मैं बता जारे ने बोटे अगबे अनिलो कोडबे बता जारे ने बोटे अगबे अनिलो कोडबे तेरा रगते का बस नजीबे अरे रगला ना कोडोडबे मुता खबे तो गराला पिसे रबोची से बता السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتو تابي خبجمتو تابجالتمتو آني جاللا بقجرات سنين جتشا أرانتنا خونو إسابرت أركمنا أرخونو إسلالو لارو نغاي أصدر رغاي يخونو نفانا تران سنين جنة تكنا تغاي نلين كونو كنا جراني أغرتني ونو جيسو جراغا دعاي قدا فجرتني غلطو ما سنين جنة كانت بليان كي نجا ولمانو نفانا تراسيني قدا يا أكمل رجلته هذا وان رجل وان قري أيه نلنجا نفادن بقى نجا نفتني سنينجا قالتو مالا سيكونوا كا عندي سنة اللي نرانتنا اللي والكبتني تدرنفني همزة في اللي أكستي وجه نفتني جرتني ما شاء الله قالتو مالا سنينجا جدو قالتو ما قاجولتني أتلي نقبلتي أنا جالنا بقى نجا نورستي بقى نجا ندي بيته إيجا اللي نكران كنا داسيت ولا بكتو المالين كوا مانا بوتيران كوا هنافو قرارة الديما أولو خنبر يعني cuma segaggaafachuu malee haana dadhabsiiseetiin gaasmarrattiin dhiisigaan kun atus narratti aanaa umree kun ajaa'ibaatti obboleessa rabbii qaaliidha aanuu akka isaa akka keetii kana ta'uu hin taaneefi kanaafuu obboleessa kiyya galatoomiin siin jaa jazaa rabbi si haa kafalu walanni kan badini inshaallah jazaan kee gartee gaafa inni fayyi jazaa kee rabbi si haa kafalu siin jechaatuma gaa inni silaa fayyaa isaati gammachuuni فيا ربي هذه بسجنة نعم ربي أبجسه خبرت الكتاب بقول في كدوغا إيش كنت جدي مركاني هذا قال بيني بقول أنا في اللي مدولته خاله يسمى تنا بقول واصلة سلنا دولته فرا بدو بقول مشغولة أنا دولت الليني سلكتي الليني اللي بيته أركان كابونين دربي أفر الليني بالبلاور وننجو بالبلغة تنبو kanaaf gaasumaan gaafadha malee nama biraa kan hin gaafadhu jira himtu hin qabaa himisumaan sumaa ta'us jira sumaa akkas quba qabu wartee sumaan bilbilee gaafachuu qaba malee nama biraa kan hin bilbilee gaafadhu hin qabu. Akkasumatti baraka furmaata godhuun bareedduudha. Ati malee tolchitan baga dhuftani. Isa kana gartee gaa furmaata gartee akka ta'uu qabu bite. Wajjin laallee kabar baga dhufte tolchiteeti. Meemmaan tana furmaata isa kana gartee ati jaartii aanee jaalalaatiillee beektee qabeetiif isillee fideetiin. Amman tana nabran jirtu gandoo gartee obboleettii jaata achi kaayee namatti godhe. Ayyee. Achi kaayee jechuudha. Nyaatallee gartee isimoo ittiin godhe namaan itti godhe. Mucaa tokkotti godheetiin bira kaayee. Ayyee. Achitti nyaatallee ati duraan ittiin kan nuyin qixaata jeetiin wanti rabbiin naman dhiisu jee akkasii ilaalan jee. Ayyee. Ati khalaas achi obboleettii bira jirti. Ayyee. Eegumsa jabaa godheef jechuudha. Ayyee. Achi jirti gaa'ee isillee gartee amma dhufte gubbaa kan obboleessa gartee isiitillee garree beektatillee barbaadeetiin gaa barbaadeetiin ani isallee guyyaa tokko ijoolleen takka maali naan jetteetuma sunis ijoolleen wanta itti waan kijibaniin isaa agarree maal naan jeniituma naa himanii waa itti dawwalaa illee telefoonni isaan bu'u telefoona waa sila cufateetuma taa'aa wennini ittiin bilbilaa gaadhalaan eessa deettee nama barbaadde magaalaan tun guutuudha magaalaa shaarra deemtee nama gaafattamu. Akkatti bar nama kana yoo nama jalatti gootee xiinxaltee bakka inni jiru namni gartee sii hime malee akkatti nama kana agartu hin qabdu bakki tun magaalaadha baadiyyaa taatee gartee yoo baadiyyaa taatee bar nama kana ni barbaadda nama akkana gartee jechaa deemtee. Dhugaa ni barbaadda. Magaalaa tana keessatti akkatti barbaaddu hin qabdu. Amma yoo fedhe bakkumaan hangalu sanitti ollaa kiyyoota jiraate arguu hin danda'a. Dandeessu. Hin danda'u beekadhu. Abbii teettaa'e. Hin danda'u magaalaa keessa jirra waan ta'eef silaa baadiyyaa taatee mali argama. Kanaafuu inni kunis numa baate sadaqaa miti. Eega isiin qabamte innis numa dhufa.
خرينا دا ونجرو خرر فكنا كوني كم نسلي بري سوارا كامتي نما دوك كم جلب غودي سلا نما غودي إيبر أنجلتنا غودي إيبر جولين تانس برباد مجرنياتي هانمني بيته مقالة خيستي صوت ومصوت عن نما بخنا بربادة نما يدوران فانا ران نما كان ران ولا أركمله أكنمت ديمي بيته وانا كنا قرتني جيو نما قافتي مراتا نما قلاو نمني دوك مراتا نما غودي أما برا إيسا ربو ما نعمل نملة تملي خردا كونكا صدقة صح أبليتي نيجا رفتي صدقة كله سرت اللي بيتر ما نارك وان نيجو أركي وديو تناني سكستين أركي قسم غيره مثلا غيره مني كله سرت البيسان تبي بالبلسان عندلهو في الرأي ده برجع في الرأي ده ولا كان ده ولا في الرأي ده قالوا كل ده ولا الماركة في الرأي ده akkasittiin gaafa irratti dhiise anis bilbileetuma suma gaggaafachuu malee huno naati ilmaanii gisee takka ijoollee irraa dhiitte gisee takka ijoollee lama argatu gisee takka mana keessa gorgortu gisee takka curaa dhiitte fi mashquulaa mere. Barnatti himtee ba'umatee tanaachaan beekadhanti qabee daranuutu gartee kaaniin duraan hanga duraanii daran gartee mucaan maal tana. Itti jabaattee abooyyasaa si'aa maashaallah. Rakkooteetillee harkeetuma dhugaate nama haadha ilmaan qabu. Achiillee ilmaan keetillee beekadhu haa duraan fagoo jiraattu jireenyaafillee asitti huno sababa isaati. Asii mana keeffate akkasitti jiraatu jirta laaleetiin harka. Dhugaadha rakkoodha ammoo ani bakka gartee akka gartee waan taatu gartee yoo irraa olitti taa'aaf jeetii yaade malee gartee amma nyaanee jaalala waan fedhu. Dhugaa keeti. Yaa fi kasi rabbi haa fayyisu du'aamuu goonaafi. Du'aamuu goonaafi amma talalaa waan inni nasiidhaa. Wanni isaa dhaamachuu fedhan jechuudha. Ayyaam see eenyummaa maal jettee isin turame magaalaa tanaaf haariyaa. Illeen karaa duraan adansaniin taatee soodhaan kun isaa jechaan asitti ol deebi'e. Ol deebitee dhugaa jirta. Egaa ol deebi'ellee ol deebi'uus beekna mijjooytu guyyaa takka ijoollee akka namni ijoollee qabu waan namni kuma shukuru ta'e namni ni beeka. Atummaanuu baga jiraattee yeetiin baranne namaatu shukurii galchaa rabbi galtee jazaa kee waan guddoodhaan rabbi si haa deebisu. Jazaa rabbi si haa kafalu ta gurbaadha ammoo gurbaan eega obboleettiin qabamtanii dhufaa ameenii dhufaa tasanii isuma jabeessaati gabaabduttu isuma jabeesse. Tasanii narra dhiisanii jabeessa. Isi eenyaan innillee dirqama dhufa waan obboleettiin nu harka jirtuun karaa dhaqu qaba. Karaa dhaqu qabu garuu hin qabu. Ammaa tan dhufuu ta'a. Amma dhufuu ta'a inni ni dhufa. Intaltiinis beektu ammaa tan isiin. Akkuma laal irraa hin hiikattee jirti. Kas jettee bara. Aaraanii duraanis itti godhe akka aaraanii muka darban jettee jirti. Irraa hin hiikattee gaa'eeti isin immoo gartee guyyaa inni itti godhu san wajjin dhaqee mana san hin beeku jetti waa hibdee waa dhugaa himte. Akkanatti dubbatti ati meen ilaala gaafa. Ni beekti yoo beekuu baattes daruuri inni dhufaami. Isuma agarsiisan akka godhaniiti. Dirqama. Hayyee gaamee akkasitti uummanee kunoo isaanillee beekaduma keessummaa intaltillee si hojii dhuftee jirti. Isaanillee beektee daawwattoota fe'anii kana salaamtaan gaafa ni jiddu naasa'u kunnee beeku. Naasa'u kunnee mee salaamtaa gaafatanii akkasitti walitti dachaanaati. Mee salaamtaa gaafadhaa gaafa hundee seenaa. Gaafadhaa humsi utumee gaafadhu salaamtaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam bitna hordoftoota fi akkuma gawaadha isin seenee ture viidiyoo lamaan dabre keessatti har'a gaafa aanee jaalalaa biratti argamna. Obboleettillee itti dabalee na dura deemtee isin achumaan akkasii karaa wal qabnee wajjin dhufnee bira jirra haalli fayyaasaa akkamii yoo jettan dhiyoo tana fuunee bakka sheekaallee guyyaa obboleettiin na dabalte viidiyoo kutaa keessatti argitanii jirtanii geessinee dawaallee kannee fi isheen haala wayyaa mooyyoonni deebi'anillee ilaallee silaa haala fayyaa ta'uun ol jedhanillee achumaan irraa ture har'a gaa dhufnee isa bira jirraa haalli fayyaa tokko gartee waan irra wayyaa hin qabu waan itti wayyaa hin qabu haalli egaa akkamitti akka wayyaa ta'u waliin kan ilaallu taa'ee hanga xumuroo sagantaa kan jennu faana turaadha. Inshaallah du'a boqodaaf mee mucaa kanaas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani hundee seenaati. Arraa kanatti argamnu anaa Shawii Hamzeetu. Asitti arraan tanaa obboleessa keenya kana obboleettii isaatii wajjin gartee laaluudhaaf maal akka jiru mee mucaan kun gaa fayyaan tun jechuun nama halaa irraa gartee oduu gartee akka dhagee akka jetteettee handiraanaa sunnee bira dhuftee nama kee tokko nama kee eega jettee fayyaa isaa akkam keessa akka jiru dhuftee ilaaluun murteessaadha. Maaliif namni tokko oduu dheettee ilaalle yoo chiin gartee maratummaa tuutsee haala jirurraa haala akkamirra geessan maalirra jirtan haalli irra jirtanoo haala akkam maal jiru kan jiru irratti dhufnee isaan bira jirraa
maal akka dabarsanii maal gartee arrakka mirrakka jiran mucoo qaban tana gartee amma ishii qaban tanallee akkamitti agartee akka ishiin irraa hiitutti laaluudhaaf maaliif mucaan kun irra obboleessa keenya jennee gartee haalaalaa dubbachaa jirra haala dubbachaa ooluun bu'aan hin qabu jechuudhaaf biratti argamnee arraan tana haalarra jiru guutuu gaa akkuma gartee akkumatti gartan kana tokko lama miti yuutuubarii gartee hamzeefaa jira ushawii jira hundura gadaatu jira gadaan gaa duraan beeytanii kanuma isa gartee nudaran gaa obboleessa keenya kana obboleetii daran nuti dhukaa'u jira nama jabaa nama gartee lafii barbaadan jechuu qiyyaa maaliif obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa jenna ilma biyyaa cufaa maaliif gartee inni kun hudduu takka dhabaatii gartee jira obboleettii silaa hojjetattirra isaatu haalaan itti aanee miidhaa kana wallaansasaa akka itti gartee shiiriin tun gartee irraa hiitu micoosanillee qabee fidee jechuu dhiyeessee micoon sanillee akka inni juutti himu jira akka gartee mana silaa siiriitti yoo gartee itti godhansanii gartee oofanii wallaalcheeti deddeebanii amma immoo namni haalaan baay'isee beeku mucaa sanii obboleessiisanii sanammoo barbaadamaa jira akka ajaa'ibatti haalaan barbaadamaa jira maaliif dhalaan tun akka tokko gartee namni kun namni bika takka dhaganii irraanfata aaraan dheeyxee gartee waa sandaleeti waan ta'eef irraanfatteeti gartee irraa eeguudhaaf ni hayyattee dirqiidha gudheetu manoosan wallaalte jechuudha mana meeqa mana namaa seenanii achirraa gartee narra obboleessa kiyyaa beeka jechuudhaan isarra dubbii naftee isa barbaacha gartee akka itti barbaadamu akka itti mul'achuu danda'u san arra akkasii jirra gaa kanaafuu kaala taa'ee guutuu gartee nurraas gartee warra nurra ifaa keessa jira jira hanguma isaarra dhageenyu haasoo jirra isaan mee haasoo itti fufanii dhaggeeffadhaamii walumaanuu dhaggeeffannu. Dhugaadha barreeffamni tana sarana kan nufatiif galatuun deefeenya wanni asitti illeen reefu xiqqoo irraa asii dhugatiin dhiise intalti isiin amma akka ni geessetti jirallee bakka gartee immoo waa irraa hiikan sanis nagi isiin geessinaan jettee kaatee hojii kaan immoo mana hoggaatti tuuneeti baasan karaa fagoo yaana jechuudha hoggaatti dheenu ammaas bakka bira nu deebisee makiinaadha garuu bakka tana haxxii siyaasaa taateen hangalle wanni isaati mijoon manuma karaa gartee mana arbaa faseenti mana afurmoo akkana seenteetiin kaas wanni kun rakkoo keessa nagalchuun ol aramnuun beekadhaani beektan biyya namaa qawweenus jedhan jechuudha. Namni biyya jira waan biraatti deemee jiru. Saniif akkasitti deebi'ee jechuudha. Hayyeebo. Kaleessa ganamaan dhufe. Hayyee. Akkasitti deebi'ee furmaata halli isaa ammallee hin garree mucuma barbaadee taate malee isii kalaas hin deemtu asii jeeni qixaataa uleedhaanis maaliif akka nagoota jedhaman tume viidiyootti illee mareen garsiifne bakka tume sani aaree jechuudha bakka meeqanaan geessite jechuudha. Akka nama beekaatii gartee isiisan mana kaan irratti ooftee gartee waan kana diddaa qabdu. Nama siyaasaa fakkaateetiin aareetiin dheehelle biyyoodha. Immoo laakiin hawaasa keenyaaf viidiyoo malee gadi hin dhiifne bakka sanii. Akkasitti jechuudha deebi'ee ilaamaan tanaa aanee jaalalaa kun ammaan halaaltanii gartan jechuudha kana aaneen kun laafaadhaan mallee waliin qabu mucaan kun amma akkuma duraan sana fincaalallee gartee amma fincaana hirriibaa asirratti darbeedha. Waan san qabu waan ta'eef. Huccuu sana irraa dhiqu jira. Huccuu sana maata irraa dhiqee gartee ati uggannee bira qaamaas gartee aanumaa irraa dhiqu jira. Mee akkasitti gaa walumaan gartee baga dhuftan isinillee furmaata isaa waliin ilaalaan isin jaatii mee gaa harka. Atillee injisaa rabbisee haa qabalu. Inni fiigaa hangalu walii godhaatii gaa wal bira jiraatee obboleettiin isarraan tana dhiyoo tana gaa adanii dhufte magaalaan tunis isiidhaaf haariyaa waan taateef har'asumaatu ol kanii guyyaa bira jira atillee umurii rabbisee haa dheeressu. Amma gaa akkamitti akka gartee haalli fuula dura akka itti fayyaan isaa dhuftu waliin yaannee wal mari'annee mucaan kunillee haala itti barbaadamu walta'e isin turee dhalaadhaa biyyatan biyya arabaati deemtee namni tokko beeka bu'aa fiduu danda'u hin qabu qofaasaa yaanee waliin taanee haala itti inni gartee amma fayyaa isaa kan itti barbaannu waliin godhuu qabnaan gariidhaan. Waan bareeda immoo waan bareeda yoo amma kaaneen manaa fi inni dhiiroo taatee isa kana barbaanne namni takka nama dhaga'uun oolu abalu akkamaa akkana si barbaadan jaanii isa kana icciitii teenya sana wageessaniif baafachuun malachumaanuu maana barbaadan dhiiroo ulee na barbaadan ijee isin turis amma kaa namni aartee atillee dhoyite fayyaa gaa fayyaa silaa isitti barbaadu gabaa wanni taa'e taate namni aare waa hunda godhaa taate duraa'e isiin amma bakka san hin beeyneet mucaan barbaadamee akkatti wanta kun irraa eefamee gartee fayyaan isaa dhuftu sanboota tarkaanfii waan silaa godhamuu qaba irratti chiyaanaa isin hin jaan
akkama mataa kiyyattee. Beekoduu amsee feenya waan bareedaadha ammaa tan isaa fayyisuudhaaf karaa gartee akka inni fayyutti furmaata barbaadu waanuma jiraati waan bareedaadha yaada bareeda naa kaaftee. Ati immaan tana dheengaddallee beekadhu guyyaa dhiyoon tanaa viidiyoo takka tamarte ni jirta. Sheeka kabiriticha siin beeyse jechuudha. Kabiritichi san jechuudha amma inni gaaf sanillee dawaa numa kanneefi bishaan sanillee akkasumatti obaasee waan ije guutuu jechuudha. Manaanillee waan godheetiin jira waan awwaalamee jira jeen dubbatee manaanillee bishaan akkasumatti naanneessee jechuudha. Waraqaan inni akkannees wajjin cuubee obaase. Hirriba immoo irra ni darbiti. Furmaanii takka gartee hin garreetillee beekadhu maan tana waan san siin nu geesse. Ajiri immoo rabbi irraa harkatatillee akka siin hafne waan isan gartee fayyaa isaati ilaalaa itti dhufte. Kun gurbaan kun akkana guyyaa saniis duubatti maan tana bara maan tanaati asiin amma tabiraasitti hin kaasu jeetu malee dhuga dhuftan akkanarra jira gaa gurbaan kun habirticha sana duuba maan tana. Akkami sunoo isheetichi gaafa fayyadamuun qofa. Maallaqa akkamiin nyaatetu muka jallee? Caljeebu maallaqa waan ni gartee. Hamjeetu bira hin geessu. Isaa bira nu geesse hoo. Kore isaa bira nu geesse. Nama kana yeroo dura bira dhaqan sheeka tokko jechuudha. Isa kana dawaan inni naa kan nu fayyaa ittiin harkadhu jettee hin yaaddu. Yoo rabbumaatu dawaa tana yoo inni si hannee fayyadu. San ta'ee obboleettiin gaa na dawwaltee kottu kana geessina jettee sheeka san bira fuudhee geesse yeroo dhufee ilaalu bishaan gaa laafaadha. Fuudhee geesse dawaan inni sirrii kannees gaa sirnaan dawaa hunda kanneefiitiin jira naan jee. Yoo sirnaan fayyadu baatellee xiqqoo ati wayyeessee jira. Ati yoo sirnaan fayyadu baatellee anillee dhufee hin laalle beeka yoo silaan guyyaa sanirraa eegaan geesse dhufee isaa kana laalee haala fayyaa isaa haala akkamirra wayyaayee gaafadhee yoo sheekaa dhagahime dawaan ta'e kanatti dawaa hin taaneefiyyee amma dura dhufee waan inni isa laalee deemee sheekaa hime hin qabu. Ammammoo har'a dhufeemi yoo isa bira deebuu taates hanga silaa mucaan barbaadamee ishiin isa mul'atteemi mucaan barbaadamee silaa waliin hin deemnetti barbaadnu isa bira deebi'ee dawaan tullee yoo hin taane jechuudha. Itti himee keessatti himee mucaan akkuma guyyaa sanii jira jijjiirama waan fide hin qabu jee dawaa yoo jijjiiruu fi taates ni fuudhaaf dawaa. Sani rakkoo hin qabu. Amma san dirqama akkas gootee balee beekamu. Ana amma gaa dura isaa ijaan laaluudha. Inni fardiinatti eegu. Mee dubbiin teeti garuu sheeka gartee dura isin micoo waan barbaaddaniif sheeka duraan tuudha san saniin hiisuu feetanii duraan isin akkamitti. Miyyoo gaa. Hai miyyoo ni qabneef gaa'ee maanta na kaa. Sheeka duraan tuudha san. Eega amma haa habiira gartee. Sheeka kanaas ta'us saniis ta'us beeka silaa dawaan amma dawaa isa obaasuu fi bishaan maarree godhu kanaa miti. Wanni isarraa barbaachisaa jechuudha. Sheeka fedhe ta'us akkumatti siiriin tururraa eegamtu. Wanni kun siiriidhaami. Beeka dawaa madaa taatee dawaa miidhama qaama keessaa hiddaa fi lafee taatee dawaa obaasaan oolan. Miidhamni isaa bikkatti hidhame qaba. Hidhaa sana abbaa hidhanii beekaa akkatti hidhe. Dhaqee waan san irraa eeguu danda'uun nutis akkatti mucaan san nu harka seenee fuunillee fuunee isaa kana deemnee bikka san bikka sheekaa san ni beeka bikka silaawuu isaa harkannaan ni beeka. Yoo inni dhabamees akkamitti akka irraa eeguu dandeenyu sheeka bira naafeeti waliin inshaallah waliin deebinee nama tokko naafeesi taatus ni dandeessa inni waa'ee siirii kana beeka inni isa gaafannee tuma dhukkuba isaarraa akkana siiriitti hidhamee waan akkana akkanatti hidhamee bikkatti waa hunda himee jira beeka. Heekuun dandeessa jennee hin gaafanne dawaa guusifannee beekaa nama kana sheekaa irra beeytee gaafachuunis hin ta'u. Nuti malee isheen sana gunan gaa viidiyoo ta'e. Dandeessa irraa eeguu siirii tana. Yoo dirqama warratti hidhasan fidaa jirus sangaa akka yoo isaa beekaa waliin bira deebina inshaallah ilaalla. Lamma sanii achitti sheeka biraa afaan kan taates akkuma inni itti fayyu gartee karaa. Amma sun beekadha amma faayidaan qabu mee sheetichi inni jiru suni. Kan guyyaa sadiis maallaquma gartee nurraa nyaate malee kabiritichi sun. Duuba furmaata wanni hirriba garuu ni lafa. Faayidaa takkan arganne gaa. Guyyaa sanirraa akka arama ta'uu beektaati. Waa dawaan akka. Guyyaa sanirraa kaasee yaa'ichi bartiqisoo haalifni tokko ka'ee ture. Guyyaa san dhugaa yaa'iin takka ni jijjiirte. Sanirratti eegaan isin waliin deemee mucaa galchee deebi'ellee hedduu akka naannolee anillee hin gaadhiifama gaafadde wallaahi anillee ittiin deebine maaliif beektaa ni sodaadde. Ni arsanii isa boona. Akkamitti uummata na fidde ani gaa miidhama mucaa kana argeetiin jijjiirumaan fuunee akkasumatti biyya keessaa kanaa sana dhaabee isaa akkana jiru. Deebi'ee sheekatti sila akka biyyee waa'ee maallaqaatii waa'ee biraa dubbachuun narraan barbaachisu. Bakka mucaa dhukkuba kana dafnee geessina jeetiin geesse. Eegan immoo kanaan lolu ta'e maaliif seera mana kana keessaa seera sheekaa gartee maaliif ittiin himiniidhaan. Gartee aanee ture illee biratti deebi'uun sodaadde salmaa fi gaa mucaa dhukkuba kanaaf fardiidha jeetiin bira dhufee mucaallee rabbi haa fayyisu gaa waan jijjiirama fide hin qabu. Amma duuba inni kun
aarsitti aarsanii fi gartee namatti aarsanii waa gaamma beekadha amma wal dhuftanii bakka dhuftanii furmaanni gaammaan tan yookaan sheeka san bira gartee aarsitti aaree gartee nutti aarsanii dawaa hanqisuun mala yookaan san bira deebi'u amma yookaan ammoo dhimma gartee karaa mucaa san barbaadee isa baafnee jechuudha kabiira gartee duraan itti godhisan sanni geessudha gaamma furmaanni kilmaa kana malee ammoo ni bira. Ani malala. Sunumaan godhuu kan qaanfaddee ta'an isumaan qaanfaddee nama jiru yoo ta'e malee ani sarraan qaanfaddee malee sun kabiirtichi gartee inni fide sun inni itti nu geesse sun faayidaan qabu ani sumarraa hin qaanfaddee biraa dhiisee. Beeki gaawwan anis dubbannee bara. Dawaan inni yeroo takka beeki yoo rabbi irra buusee bisin beekuun dawaan inni namaa kannu hedduu dhalaa fi beektaa nama miidhama qaamaa kana qabu nama gartee qaamaa kana keessa wanta himatu dawaan akkannaa beekaa. Mucaa kana eega siirii taate immoo beekuun ooluu jeetumaan geessee yoo ni figaa sarrabbii torka dawaa irraa hir'isees sarrabbuma torka saniifoon maan tana yoo ni isa bira taatu isheen biraa laallee ijoolleen tun nuddufnaan mucaa kun nu harka seennaan silaa irraa hiina yoo immoo san dhabamnes karaan horiinee bakka isheen jiru gartee barbaannee mucaa kana akkatti maal bira taa ooluun faayidaa nu qabu. Bara kun ijoottuu deebi'e baalli beektaa mucoo fidan. Sheekhaan bira wayii bira dhaqanii kanuma gartee itti godhatan barbaachuu jiranii bire. Barbaadaa bire haa magaalaa keessa badda jechuudha. Sanuma barbaada moo ni lafa. Barbaadaa bire sanitti hin deebine jechuudha jaa. Sanitti hin deebine amma sanitti hin deebine kanuma gartee duraan itti godhatan obboleessa hojjete. Sanuma baasees kan jeenitiin beekadhu shaararra olee galee boye. Akkanaati yaa hordoftoota aanee jaalalaa hanga gurbaa barbaannee tola barbaannee binnutti dirqama gaa inni dhufee bakka dhaqee gartee kabirtichatti godhe san isaa beeka fidanii inni dhufee barbaadanii karaan horiyaanii hanga inni dhufee irraa yookutti falli waan jiru waa hanga gaa viidiyoo biraattis gaa viidiyoo biraa qabannee gaa walitti deemnutti nu faana turaadhaa isinin jenna du'aa'ee godhaa fi jajjabaadhaadhaa du'aa'ee godhaa fi mucaa kanaa akka inni fayyuun isinin jaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.